Aye, obboleeyyan kiyyaa kabajamoo jaalatamoo warroon idil addunyaarra jirtan hundi keessanuu kan yeroo dheeraa uffata aadaa faaya kana kan aadaa ofiitiin faayamuuf eenyummaa ofiitiin boonuuf bakka hunda bilbilaan rakkaa jiraattan sababa biyyaa facaatanii mana namaa keessa taa'u waan oromummaa keessan ibsuuf biraa dhabdanii yeroo baay'ee rakkachuudhaan nu gaafataa turtan nus waadaa guunnee kan yeroo dheeraa keessaan sagalee walii deebisaa turre nu obsaa jechuudhaan suuraa poostiin goone waadaa guunnee kabajaadhaan uffata faaya gara garaa kan kutaalee hedduullee kan hammatu akka itti aanuun kan isin dhiyaata amma waan jiru irraa kan jiru isin beeksifna bilbila asirra isin maxxansinu kanaan bakka jirtanitti kan isiniif hinnu ta'a amma akkuma narratti argitan kana kan uffadhe kun uffata aadaa Arsiiti akkuma agartan kana uffata aadaa Arsiiti sabaree qaba sabaree illee qaba akkuma narraa agartan kun saayiziin isaa kan nama maraati ta'u wanni kun immoo hiikamee kan maramuudha fedhan gabaabsuu illee dandeettanii dheeressuu dandeettanii firii saayiziidha gabaabaaf dheeraallee hin taane abdiin qaba waan takka akkuma agartan kana jechuudha faaya jechuudha aadaan kenna kanaafuu obboleeyyan kiyyaa kabajamoo jaalatamoo uffata finnee of biraa qabnu kan isin beeksisuu nu ta'a bakka jiru hundatti takkatti man kallattiin nu hordofaa uffatni kun uffata aadaa hedduu namatti tolu calleen isaallee guututti ka guutamee ka mormaa ka kallachaa ka gurraa qabaa hundayyuu qaba jechaadha kunillee uffata aadaati hedduu namatti tola boorsaa isaas qabaa boorsaa isaatti mul'iskinooti boorsaa isaa qaba boorsaa isaa waliin uffata aadaati kunooti kunillee jira boorsaa isaa sirriitti ilaalladhaas ni callees qaba boorsaa qofaa miti callee isaas qaba calleellee kasini mudhinu ta'a jechuudha kunis aadama isaati aadama tokkoma inni kala kunis tokkoma jechuudha tokkoma kanallee agartanii jirtanii Arsii immoo silaa ofirraa qaba anuma irratti ilaalaa isin jechuu barbaada kun immoo shiita kana mudhii hidhattanii shiita alaabaa abaawootiin hojjetame suni maqarabaa isaati maqarabaa isaati kun maqarabaa isaati kanallee shiita alaabaa isaatiin hojjetame jechuudha kunillee argamaa jechuudha biratti kallattiin kan isiniif hinnu ta'a jechuudha itti aansee immoo alaabaa odaa abbaa gadaatiin kan hojjetame odaa shan qaba tokkoof ta'u kan bakka hin filanne bareeda faaya kanallee uffatanii ittiin faayamtanii uffata biyya keessaa amma dhufe boorsaa isaati boorsaa qaba callees qaba calleellee qaba calleellee qaba jechuudha callee isiiti kunoo calleelleen qaba amma laaladhaa kunoo yoo agartan kana suuraa kaasuudhaan qunnamtanii jechuudha bakkuma sanitti takkatti jechuudha enjira boorsaallee qaba jechuudha itti aana sunis isuma sun saayizii tokko amma baaliyyoo najiyoo baalee buuna najiyoo baalee buuna baaliyyootti tarraa baaliyyoo illee kunoo dhufee jira baaliyyoo illee uffattanii ittiin faayamuu dandeettanii jechuudha maqarabaa isaas qaba kan mudhii hidhatan jechuuki in jira jechuudha maqarabaa mudhiillee qaba maqarabaa isaallee kan mudhii hidhatan kun kan mudhiiti sabbata mudhii hidhattanii jechuudha kunillee hin jira jechuudha ammallee asinii dabarraa kono callee isaas naa kennimee dha callee isaallee isin garsiifna iddoo rakkaba callee nooti calleen okay calleen isaa kana calleen isaa qajeelchi callee hin qajeelcha hin gaata eewwa calleen isaa kana jechuudha callee isaatii kuni kana waliin deemaa jechuudha kana fakkaata jechaadha kana fakkaata kunoo obboleessi kiyyaa areerii kadiin jira inni kallattiin keessummeessu ta'a uffata fidannee jirra keessummeessaan keessan isa ta'a jechuu kallattiidhaan boorsaa isaati kunoo boorsaa isaallee jira jechuudha kan isin keessummeessu ta'a bakka jirutti isiniif hinnaa
bakka isin jirtanitti sawwaaqni keenya jaayizaa wanni hanga ammaa turreef sawwaaqni keessanillee jaayizaa jechuudha. Sheeta kunillee jira. Kun obboleeyyan kiyya. Kanallee argachuu dandeettanii jechuudha kallattiidhaan. Wayya. Kuno. Gogor wanna isaa wajjin. Maqarabaa isaa wajjin. Ammallee qamisii qaba. Qamisii qaba ammallee. Qamisii qaba. Diriyaadha jechuudha. Diriyaadha. Inni diriyaa. Jalana kun afaan jira. Kun diriyaadha. Diriyaa isaati. Bittilimsiisaati. Maqarabaa isaati. Eewa. Akkanatti argachuu dandeettanii jechuudha obboleeyyan kiyyaa. Itti aanaa kanallee barbaannaan alaabaa adda bilisummaa asirraa qabaa argachuu dandeettan jechuudha obboleeyyan kiyyaa. Kunis isuma sagara le. Akkuma inni kunniin isin mul'ifnee jirra. Laa inni adda adda. Kunillee quality qabaa jechuudha kanallee kunu wanni gabarii qabaa kun bareechee gabarii jalaa qaba. Sa'aatii barbaaddanitti bakka isin jirtanii kan isiniif himu ta'a jechuudha. Kana keessa kunni illee warri mormarra buufachuu barbaadanii kallattii maan jira Oromiyaadha. Alaabaan kun illee jira jechuudha. Kanallee qabnaa kunoo kunillee jira jechuudha. Alaabaa adda bilisummaa qaba. Takka lama sadii afur onnee irraa qaba. Harka irraa qaba. Miila jala qaba. Kan alaabaa adda bilisummaa uummata Oromootiin faayamedha jechuudha. Godhannaan isinii ta'aa jechuudha kun olaala. Wajjaa kiyyallee silaalii biraan argaa ooltanii kun wajjaa kiyyan tilmaamuu dandeessanii dhuftanii argattanii jechuudha. Uffanni hundinuu jira. Kana achitti wanni isin barbaadanii jedhee yaadu alaabaan illee alaabaa adda bilisummaa uummata Oromoo kunoo hin qabna. Alaabaa illee qabna jechuudha. Maqarabaa wanna Maqarabaa kanaati jechuudha. Maqarabaa kanaati jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa kanneen illee baay'inaan qabnaa kun kan mataarra buufatanii dhuftanii ilaaltanii jechuudha. Giicoolee illee Finfinnee irraa kun akkuma agartan giicoolee illee jechuudha. Tolfadhu bareeda. Nama hedduu si laallata. Qajeelchi callee qajeelfadhu. Nabutuun isaanii ni oladha. Adda butamte bar. Ajaa'iba sirraa deema bar. Jechuun barbaada. Calleewwan hedduudhatu jira. Calleewwan baay'ee. Callee itti gadi qabi callee asumatti itti gadi qabi. Calleewwan asitti gadi qabi. Calleewwan baay'ee jira jechuudha. Calleen kun dizaayina adda bilisummaa Oromoo. Isaan adda illee gosa gosaani alaabaa adda bilisummaa Oromootiin abbaa gadaatiin illee qabna. Callee waan barbaadan irraa jira. Maaksii afaan illee jira. Gama kanarree kunoo calleen hin jira. Kunoo obboleessi kiyyallee kunoo isaa kan wajjin dalagaa jirru arguu dandeettan jechuudha. Amma obboleessi kiyyaa calleen tun baay'ee kwaalitiidha. Kwaalitiidha. Sirriitti qabannetti akkanatti godhatamti. Kunis kan mormaati. Kunis harkaati jechuudha. Aywa. Sirriitti bareeduudha. Uffata barbaadan kallattii qabnu nurraa argitanii YouTube chaanalii Abdii Koomedii share subscribe gochuudhaan waan barbaadan kallattii sanii peejii Abdii Koomedii akkasumas Facebook Areerii Kadir jedhuudhaan akkasumas YouTube chaanalii Qeerroo Sasa jedhuun kallattii kanaan waa hundayyuu argachuu dandeettanii uffata barbaadan xalabattan nu biraan dhabdan guddatu guyyaa kudhan keessatti isiniif qopheessuu dandeenya. Kana malees uummanni Oromoo yookaan uummanni daldalu meeshaa aadaa Oromoo daldalu
naggaadeen si barbaadan gatii madaalawaa ta'een darzana si barbaadan isiniif qopheessuuf qophoofnee jirra meeshaa barbaadan guutuu darzana gatii madaalawaa ta'edhaanis warra waa daldaluu barbaaduufis qopheessinee jirra aadaa keenya haa guddinu haa jabaannu wajjin haa jajjabeessinu isiniin jedha jajjabaadhaa galatooma. Kunoo calleen illee kunooti akkuma argaa jirtanii jechuudha. Mucaan Areerii Kadiirii waliin dalaynaa hundayyuu jechuudha. Waan barbaadan nu bira argachuu dandeettanii uffata fidannee jirra. Akkuma agartan kana jechuudha. Uffata fidannee jirra. Kallattiin immoo isin keessummeessu ta'a inni. Kan isin keessummeessu ta'a jechuudha.